አረ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጉድ ስሙ። ይሄ ልጅ ከሞተ 3 አመት ነው ይላሉ። በ3ኛ አመቱ ተመልሶ ለሊት መጣ እያሉ ነው ቤተሰቡ ማለት ነው። ይሄ ነገር የተደረገ ስልጤ ዞን ነው እንዴ? እውነት ነው እንዴ? እስኪ እናወራለን። እናንተ እዛው ባላችሁበት እንትን አድርጉን። አንዴ እኛ ለእናንተ ብለን ነው እየቆጣው ማን ነው ሞባይል ይሄን መንገድ አመቻቸው ማን ማን አስከፈተ? እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄ በአጠቃላይ ከ3 አመት በኋላ የተነሳ የነሳን ደግሞ እንግዲህ ከሞተ በ3ኛው አመቱ ነው የመጣው። ለቤተሰቦቹ ለአጠቃላይ ለሚመለከተው ሰው ትንግርት ነው የሆነው። በሚዲያ ለቀነው ልትሰማ በሚለው ፔጅ ለቀነው ብዙዎቻችን የመልስ ምት ሰጥተናል። እስኪ አሁን አስፈቅደናል። እድሉን ካገኘን 1 ደቂቃ ከልጁ ጋር ልጁን በአካል አሳያቸዋለሁ። 1 ደቂቃ ያው ፖሊሶችን አስፈቅደናል። كيفاش كيفاش عندك بوليسو كامباتي دوله عندي ልጁን ብቻ ቀና አርጉት የኛ ሚዲያ ዞር በላ እንደምትመለከቱ አሁን ያለነው የሟች ሞቶ የተነሳው ልጅ ቤተሰብ ጋር ነን። ልጁ እንደምትመለከቱት መናገር አይችልም አይደል? ቀና አድርጉት። ልጁ ይሄ ልጅ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት። ይሄ ልጅ በሞተ በ3ኛ አመቱ ነው እንግዲህ ተመልሶ የመጣው። ቀደም ሚዲያ ላይ ለቀነው የተሰጠን መልስ ጥሩ ስላልነበረ አሁን ልጁን በአካል አግኝተን ለእናንተ መልስ ልንሰጥ ቀጥታ ወደዚህ መተናል። እንግዲህ እናት ነሽ አንቺ? ታላቅ እሺ እንግዲህ እሷ ታላቁ ነች። እስቲ ከሷ አንደበት የምትናገረው ነገር እስኪ ስለ ጩሎ አዋልኪ ጩሎ ሞታን ይመጣናል። ሚስተ ዘማኑ ነው 4 ዘማን በሞት 4 ዘማን ማታን የመጣው ማታ ስንት ሰዓት? እሺ እንግዲህ ልጁ እንደምትመለከቱት ይሄው ይሄንን ይመስላል። ምንም ይሄ እንግዲህ የአላህ ስራ ነው፣ የፈጣሪ ስራ ነው። ይሄ ታሪክ ሲሰማ በአለማችን የመጀመሪያው ነው። በአለማችን እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እንደ ዓለም ሞቶ በ4ኛ አመቱ በ3 ከምናምን አመቱ የመጣ የመጀመሪያው ሰው ነው። ሰላም ዶር በፊት ነው። አባቱ ማለት እኛ አነስተን ጋዜጠኛ ባቂ ሀጂ አብዱል ባቂ ሀጂማ ሀጂ ሽከማ ይባላል። የቀበሌው ስም ምንድነው? የቀበሌው ስም እንግዲህ ቢለዋንጃ ነው። በስልጤ ዞን በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን በውልባረድ ወረዳ በቢለዋንጃ ቀበሌ ነው እንግዲህ ይህ ታሪካዊ ተአምር የተፈጠረው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ፖሊሶቹም በአካባቢው የልጁን ደህንነት በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ብዙ የስልጤ ማህበረሰብ እንዲሁም ከተለያየ ከአዲስ አበባ አሁን ላይ በሚዲያ ሰምተው በመጉረፍ ላይ በመምጣት ላይ ነው የሚገኙት። ብዙ ወንድሞቻችን በመምጣት ላይ ነው የሚገኙት። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ራሴን እድለኛ አድርጌ ነው ማስበው እንደዚህ አይነት ተአምርን የአላህን ስራ የፈጣሪን ስራ በአይኔ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ይሄ በታሪክም በምንም ያልተነገረ ነገር ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ጨብጠኝ ትናገራለህ አላህ ይጠብቅህ። እሺ በቃ ጨርሰናል። ላለው መረጃ ይሄንን ይመስልናል። እናመሰግናለን። Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota warqituu biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi araarri waaqayyoo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa guutuu qaba. Galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksee sa'aatii kanaa fi guyyaa irraatti nugee galannii ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Tolega guyyaa irraa video ajaa'ibaatiin walitti dhufnee jirra. Baga nagaan eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa walirraa babbannee jirra video hojjechaa jiru.
haaluma jireenyatii wal qabateeti. Egaa yeroo viidiyoo gadhiifadhetti warreen like share gochuun koomentiin na jajjabeessaa turtani hedduusaa naaf galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ammas akka like shareedhaan na jajjabeessitan abdii guutuun isinirraa qaba. Egaa guyyaa irraa viidiyoon ani hojjedhu xiqqoo yaada qabu ibsachuu barbaadeen jechuudha. Egaa akkuma beekamu jalqaba irratti viidiyoo akkuma dhaggeeffattani viidiyoo kana dhugaa dubbachuu koo ta'e baay'ee tokko bakka hin jira nan dinqisiifadhesi gaaffii natti ta'esi nan ajaa'ibsiifadhes jechuudha. Hojiin waaqayyo raajidha. Yaa kan isaa hin himamu garuu immoo asirratti yaada xiqqoo wayii ibsachuu barbaade jechuudha. Egaa akkuma jedhamu daa'imti waggaa 3 dura du'e waggaa 3 booda immoo deebi'ee gara maatiitti galee jedhanii akkuma sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jiru arge jechuudha. Akka nama tokkoo inni gaafa argu ani abjuu keessa waan akkasii waan arginatti fakkaate malee waanuma dhugummaadhaan ijaan gurraan laalee ijaan laalee dhaggeeffadhe natti fakkaatu abjuu wayii natti fakkaate jechuudha. Egaa kuni amanuufis ni ulfaata. Garuu nan dinqisiifadhe jechuudha. Baay'ee tokko dinqisiifadhe maaliif dhalli namaa kamiyyuu waggaa 3 miti guyyaa 3 addunyaa kanarraa erga boqatteetti deebi'ee gala jedhee namni nama eegu jira tasuma hin jiru jechuudha. Gammoojii waaqayyo guddaadha. Waggaa 3 guutuu qabrii keessa ture qabrii keessaa bahee galuun kun ajaa'iba. Akka kootitti kun anana ajaa'iba. Isa biratti immoo jechuudha kana laalchisee maal dubbachuu barbaadeni dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo ammaa kana nuti dhalli namaa yeroo itti wal jibbinee itti wal nyaannee itti bakka jireenya namaa itti jibbaa jirru keessa jirra jechuudha. Yeroo du'a itti nama hawwinu keessa jirra jechuudha. Yeroo ilmi namaa gabbee nama nyaatu keessa jirra jechuudha. Garuu immoo kan du'e boolloo keessaa ka'ee galee gaafa jedhamu waan ajaa'ibaati jechuudha. Kun kan namatti dhaga'amu ana akka kootitti waan akkana argees hin beeku dhagayees hin beeku jechuudha. Tasuma nama du'ee hin galaa miti kan dhibamee ciisee hafee fayyee tooni kaa jedhee namni yaadu hin jiru jechuudha. Namni yeroo tokko yoo dhukkubsate yeroo dheeraa dhukkubsatee ciisee kun sarana homaan godhu du'aaf yoo ta'e malee jenne abdii yeroo itti kutantu jira jechuudha. Garuu jireenya lafa tanaati irratti jechuudha abdii kutuun hin barbaachisu. Yoo kana laalani abdiin namatti horama jechuudha. Yeroo rakkanne yeroo dhukkubsanne yeroo waa hedduu keessa dabarru abdii kunna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'e garuu immoo hojiin waaqayyo guddaadha si dinqisiifamaadha si. Kan du'ee boolloo keessaa kaasee gashuun kun mirga isaatii. Akka barbaade kan ajjeesus kan jiraachisus kan bakka yaa jechuun galmeen isaa harka jira waan ta'eef kan isaa eegutu caala jechuudha. Annaa kanaaf maal jechuu barbaadeni gabaabumatti abdiin kutina addunyaa kanarratti rakkoon hagafee yoo sin qunname jechuu barbaaden jechuudha. Dhugaa yoo kana laalani hin beeku kan jirullee gana gala jedheenani hin beeku keessi koo na gammade jechuudha. Kan meeqa jechuudha mararaa meeqa osoo nyaatiin osoo dhukkubsatiin meeqa dhabnee jirra meeqa bo'aa jirra. Isaa suniyyuu hin galuu laata kan jedhu tokko dhugaa keessa koo gaaffii akkasii dhufe jechuudha. Egaa kun ajaa'iba. Amanuun illee natti ulfaate jechuudha. Mee isin dhugaadha jettanii fudhattu moo akkam laata? Ani koomentii alatti naa barreessaa. Inni kun ana deebi'ee gaaffii natti uume jechuudha. Kun hojii waaqayyooti waan ta'eef hojii waaqayyo keessa seenuun ni ulfaata. Garuu haa ta'u malee hagam dhugaadha moo diraamaa hojjechaa jiru kan jedhu tokko keessa koo deddeebi'e jechuudha. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa gubbaa kan deemu harkirra caalu parsantiin caalman isaa dhugaa fakkeessanii soba labsu waan ta'eef amanuun ni ulfaata. Haga bira geessee ija keetiin argitutti yookiin naannoo sana yoo taateen alatti jechuudha. Garuu maaliif akka diraamaa wayititti kun hojjetame moo isuma dhugaati kun hojii waaqayyootu akkana godhe kan jedhu tokko
natti dhagahame jechuudha. Kanaafuu nama waggaa 3 miti guyyaa 3 keessatti hin gala jedhee yaadwani moo jira awwaalani. Dhugaan na ajaa'ibe jechuudha. Kun nama du'ee waggaa 3 qabirii keessa ture ka'ee gala jechuun kun anaaf gaafii guddaadha jechuudha. Kanaafuu yaadoo qabaattan mee koomentii jalatti naa kaasanii jechuun barbaada. Yaadan dheeressu walumaa galatti addunyaa tanarraa abdiin kutin asiniin jechuu barbaada. Hagam akka jiraannu sin beeknu hagam akka duunu sin beeknu dhala namaa taane osoo jaalala baay'isne osoo jibba dhiisne kan jedhu tokkollee keessa koo dhufe jechuudha. Dhugaa yoo ta'e jechuudha haalli nuti yeroo amma keessa jirru kuni yeroo baay'ee ulfaatudha jechuudha. Garuu homaa gochuu hin dandeenyu. Haga dandeenyetti waaqayyoon kadhachuudha jechuudha. Kadhannaadhaan alatti wanti dhugoon hin jiru. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Ilmaan Oromootis kan dhumaa jiru hedduun isaanii jechuudha. Tokkummaa dhabuu keenyaan jechuudha. Kanaafuu baay'ee ulfaata yeroo nuti keessa jirru kuni. Yeroo kanallee waaqayyoon nuuf haa dabarsu. Barri itti deemaa jirru kun bara nagaatitti nuuf haa jijjiiramu. Waan gaarii nu haa dhageessisu, waan gaarii nu haa argisiisu jenna. Kanarraan kana homaa jechuu hin dandeenyu. Egaa yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Nagaan naa turaadha. Laayik sheerii gochuun na jajjabeessadha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja.